Okay, akkuma argaa jirtan kun barnoota ICT irratti akkamiin Microsoft Word irratti jechoota garagaraa barreessuu dandeenya. Isaan keessaa kan akka copy, paste, copy and paste, undo and redo kan jedhamu akkasumas drag and drop kan jedhamu maal akka ta'a fakkeenyaaf barnoota IT jedhee barreesse eegasii booda fakkeenyaaf kana keessaa akkamitti isaan kan koopii gochuu dandeenya akkamis paste gochuu dandeenya kan jedhu yeroo baay'ee kiiboordii keenya fayyadamnee yookaan shortkatii hedduu jira isaanii fayyadamnee akkamitti shortkatii waan kana akkamitti sirreessuu kan dandeenya. Kan keessaa tokkoffaan maawuzii keenya yeroo baay'ee karsarii keenya finnee jalqabaa irra goona. Irra kilik goone zen left click irratti click irra goone zen drag goona jechuudha. Dan select goone irra jechuudha faayilii kana. Kan biraa egaa select goote faayiliin kun fakkeenyaaf as birootan koppii nas jira home biratti jechuudha. Taabiiwwan naannoo kan jiran irraa taabii kanatti fayyadamnee maal goona koppii jechuu dandeenya. Eegasii bakka barbaannee deemnee paste yookaan immoo bakka itti ol kaa'uu barbaanne san bira deemnu fakkeenyaaf naannoo kana gidduutti barbaannu ta'e maal goona enter jennee gad buufna eegasii booda maal goona paste asuma naannoo kana irratti maal jira paste jira jechuudha. Eegasii barnoota IT jedhu kun maal ta'eera paste jira jechuudha. Kan biraati another method malli biraa immoo kan jiru there is here as dhufte selection bira dhufne all selection yoo goonu faayilii dokumentii keenya irra jiru hunda isaa maal godha select nu godha jechuudha. Eegas immoo kan biraati the other one is for example right faayilii keenya irratti bakka barbaanne san right click goone irratti select goone right click goone then there is copy then bakka barbaanne san deemne bakka barbaanne san fakkeenyaaf gidduu kana barbaadeera yoo ta'e maal godha then asuma irratti dhufee right click godha then asirratti paste gochuu danda'a jechuudha osoo formattingiin isaa hin jijjiiramin jechuudha. Akkasiin tolchuu danda'a jechuudha. Kun akkaataa ittiin faayilii tokko koppii goone paste goonu jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf faayiliin kun eessarraa asii ka'ee faayiliin kun drag kan godhamu jira asii ka'ee inni kun faayilii kana fuudhee asitti hidhee akka inni naaf ol kaa'u gochuun danda'ama jechuudha. Laal faayiliin kun asii ka'ee as dhufee paste naa ta'e jechuudha. Then faayiliin kun yoomuu jijjiiruu barbaade maal godhaa undo yookaan immoo barbaanne jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf jechi open protocol jedhu kun asii ka'ee dhumarratti akkanaa dhufuu barbaade osoo asii hin badiin kontiroolii kiiboordii keenya irratti tuqeeti dan faayilii kan irraa godhee dhumarratti fida. Faayiliin kun open protocol asillee jira jechuudha. Kun akkaataa faayilii barbaade tokko ittiin drag gootu yookaan paste gootee bakka barbaade sanatti ol keettudha jechuudha. Yoo faayiliin sun fakkeenyaaf faayilii hundasaa fakkeenyaaf asii kaasee hanga asiitti faayiliin kun open protocol are recalled by preserving computing for establishing communication jedhu kun asii kaasee hanga asii jiru communication jedhu kun dhuma kanarratti galaa yoo jette faayilii kana maawuzii keetti fayyadamte dhuma irratti jalqaba irraa dhuftee maal goota irratti left click irratti kilik gootee qabdee drag gootee hanga dhumaatti yoo fiddu faayiliin sun jalqaba irraa badaa as dhufee monta. No hanga barbaade immoo kanaa miti faayiliin kiyya achiillee badiin asillee badiin kontiroolii kiiboordii keetti kutaa eegasiif maawuzii drag gootaa jechuudha. Zan asillee badu faayilii kee akkasitti si ol kaa'amaa jechuudha. Kun barnoota keenya jalqabaatti yoo gaaffii qabaattan koomentii irratti na barreessaa galatoomaa isiniin jenna.